ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو نوستي بكني يكودا كجرا برتودا برماني وهندو سبرا نفوتي يا الله عجاك ينتما نمتي نبدنو كفر ما سما نفوما كسرا نطلعني يعني حقك يلقمني كدنا إلهي عجاك ينبها إنشتي والله أرانو كوسا الحمد لله يا ربي ونداولتي يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو يا ربي يا الله نقبرو تكيتي مرتي لانو كمنو مرتي كماليتي أنا تجلتي إن جلس واو تاني كان كرتي إتسنون داو جيرينيا يوم عقد سكيكي أركنا مالادو جرو بدابيكي آتنو براري ستي مغنفني دنيا فاكرة نفسي بدني يا ربي ونداولتي يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما يا قبرتي ربي يا قبرتي ربي أما زواسي بداما أزناب دي بس قلبي يو تبو دليدي إبادا قدتو صلاتي سومني ربي كي قدتو يلمنا ما بدي إنه ونكما undang kula topi cirapuma kuyara kuyatu بدي كي يادتو سجودي ربي كي إبادا بدو ربي سامداوتي يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو يا ربي ونداولتي كان ستين الفاني كمو يومو بركي غفرمو سيما لينا ما نمو واحد الله هادو ربي كن جبا وانت دبن كبو وندا فرقا جبا مارودا فقلتي يسبب فاملا الحمد لله جدادك بلا إذا نور إسلام جلالك تهي رسول ربي تو كمي رقابه محبا بايسا جلال لنسا حبيلي جروتي جري نميسا ربي هنداوتي رمضان رمضان شهر الرحمة شهر الغفران رمضان شهر التوبة شهر القرآن رمضان رمضان شهر الرحمة شهر الغفران رمضان شهر التوبة شهر القرآن يا من ملا شور ورحمة الله وبركاته.
hordoftoota sabbaa akkam jirtu nagaa fayyaa keessaa viidiyoo laayik godha waan hojjetaa jirru isin agarsiifna. Wanni hojjetaa jirru maalinni yoo jettanii kuukis yookaan biiskuut kan jedhamtu isii hojjetuuf deemaa sambuusaa hojjedheen jira, sambuusaa qopheesseen jira. Egaa faxara yerootti isiniif qabadhee dhufuu baaddullee na uffachaa isin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sa'aaduu akkam jira jirtu nagaa fayyaa keessanii ana birallee nagaa kooti isiniin jedha. Akkam ramadaanni maal fakkaataa rabbii warra barana kan bari hedduu nu haa taasisu. Egaa har'a guyyaa 16ffaa geennee jira jechuudha. Yaa maashaallah tabaarakallaa. Qimamochee mana madaamii keessaan illee dadhabanii jiru. Yaa rabbi dadhabbii isaanii kana keessaa baasi. Nulleen dadhabne jira walumatti. Anillee dadhabee jira ijoollee. Viidiyoo kana daawwadhaa, laayik godhaa, sabskiraayib godhaa. Warra maatii haarawwanaaf hin tahin maatii tahaa kottaa gara mana Sa'aaduu Shoo'tti dabalaman affeerraa kooti. Egaa Sa'aaduu Shoo yeroo qabattee waan adda addaa qabattee isiniif dhiyeessiti jechuudha. Waan isin barbaadan isin hojjetti jechuudha. Waan barbaadan immoo ajajaa isiniin jedha. Biiskuutii hojjedheen jira. Bifa kana mummuree jira jechuudha. Egaa gizeen walitti naqusanii isiniif hin himne gizee duqeetii fi walitti guurrusan jechuudha. Amma kan agarsiisaa jiru qophii isaatii qofa bas innaa jechuudha. Ijoollee kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya viidiyoo daawwadhaa jajjabeessaa. Ani immoo jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo babbareedduu qabadhee dhufuudhaaf of qopheessaa jira jechuudha. Sirritti jijjiirame akkasiniin jedha. Maal jedhama bira biiskuut kana sambuusaa bifa kana xabasnee jira. Zaatariidhaan tolchee kan cinaa jiru kun gurraachi kun maal jettanii na gaafattanii zaatarii warri biyya arabaa keessa jirtan hin beektan jedhee yaada. Zaatariidhaan hojjedhee ammallee hanqilaalii keessaa qaba. Kana fakkaataa isiniin jennaan xabasaa isaa xabasnee walitti dachaanee jira jechuudha. Egaa kunoo kana fakkaataa gizee zayitii keessatti guurree deematee bahaa jechuudha. Ni mi'aawu garuu biskootii kan ani baay'ee tokkoon jaalladha. Sambuusaa caalaa isaan barbaada jechuudha. Bakka feetetti hojjetatu dandeetta. Biyya keessatti illee ni hojjetu. Ani kan itti dabale muutuu xuqura smoodii itti dabale habba sooftaa yookaan xuqura smoodii akkasii beekanii miree habba gurraacha kana ni urgaawa xaamiinsa ni mi'aawaa. Yaa maashaallah tabaarakallaa jettuuni ramadaan mubaarak akkam fiiga ramadaan yaa obboloota koo baay'ee tokko fiigaa jira baay'ee tokko fiigaa jira. Yaa rabbi kiyya warra baranaa kan bira heegalee nu haa taasisi itti nu deebisii jenna akkasii miree. Egaa kana fakkaata isiniin jedha. Daawwadhaa daawwattoota kiyyaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa. Hojii faana bu'aan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana daawwattanii koomentii barreessuu hin irraanfatinaa. Koomentii barreessuu hin irraanfatinaa abadan. Inshaallah koomentii barreessanii na argitan jedhu. Yeroo isin koomentii na barreessitan koomentii keessan ilaalee jechuudha. Warra chaanala qabdan immoo chaanalii keessan dhaqee daawwadhee sabskiraayib laayik isiniif jechuudha. Garanumaan egaa xumurri isaa kana fakkaata jechuudha. Daawwadhaa ittiin booharaa ittiin bashannanaa isiniin jedha. Yeroo hundumaa rabbiin isin faana haa jiraatu, fayyaa isinii haa kennu, umrii isin haa dheeressu. Jabaadhaa jabeessaan affeerraa kiyya. Egaa jajjabaadhaa obboloota kiyya obboloota jaalatamuu ijoollee Oromoo qaqqaalii jirtume. Egaa hunoo zayitiin akkatti danfaa jira. Zayitii kanarraa mootu rabbiin isin haa baraaru. Of eeggannoodhaan zayitii kana hojjetuu qabdan. Zayitiin kun fuulatti nama faca'uu mala. Galee hattan zayitii bira dhaabbattee hojii hojjetaa ooltee ala keessa gizee gabbaatee maadiyaataaf nama saaxila jechuudha. Akkanatti fuula kiyya sirreeffachaa jirullee adada kana xabbasee kun adada kushiinaa keessaa ba'uun waan fuula kiyya akkana jala hin tuqamne akkana jala maadiyaatii fi gurraachi kun ittiin baane waan itti fayyadamuun
viidiyoo qabadhu kottu yoo naan jettanii viidiyoo qabadhee isinii dhufaan jechuudha kaniin itti fayyadamu. Sababni isaa maaliifi sababni zayitiin kun irra dhaabannee xabbasna. Namni kun yeroo hundumaa irra dhaabannee xabbasna. Gizee xabbasnu kana fakkaatan jedha. Nagaan tura nu gurraachessuu mala. Baay baay. In gurraachataa baay'ee tokko fuulli namaa maadiyaatii kana baasee qayyarama jechuudha. Isa kanarraa akka itti fayyadamtan yeroo battaluma kushiinaa xumurtanii baatan sanitti waan itti ofiin eedaniin isinii qopheessee jechuudha. Kun fuulli kiyyan bareeda akkas isin jedha. Nagaan naa tura. Ciao, bye bye.